Ogeeyyiin magaalotaa fi biiroolee naannoo Oromiyaa irraa dhufan hojiilee dijitaalaa yaadama Smart Adaamaa daawwatan. Ogeeyyiin magaalotaa fi biiroolee naannoo Oromiyaa irraa dhufan guyyoota 3f leenjii magaalaa Adaamaatti fudhachaa turan. Hojii piroojeektii magaalaa Smart dabalatee hojii tajaajila dijitaalaa magaalattii daawwataniiru. Itti gaafatamaa saayinsii fi teekinooloojii magaalattii Dr. Shaanqoo Curaa magaalattiin hojiilee Smart Adaamaa wal qabatee hojjechaa jirtu magaalotaa fi dhaabbilee biroof muuxannoo qooduuf akka ta'e himan. Kaayyoon daawwannaadha. Oromiyaa Central Delivery Unit qaamni jedhamu jira. Qaama karoora irratti hojjetu biiroolee adda addaa irraa fi magaalota 5 irraa ogeeyyii walgaanii karoora irratti saffisa hojii irratti marii godhaa turani. Saniin booda nullee akka qaama tokkotti hirmaannee waan turreef Adaamaa filataniit akka muuxannoo irraa fudhatan jedhanii gara keenya dhufanii. So nutis muuxannoo kennaa turre jechuudha. Muuxannoo kana keessa Smart Adaamaan maal harkaa qabdii magaalota biraatiif fakkeenya attamii ta'uu muuxannoo attamii kennuu dandeetti waan jedhu dabarsaa fi turre nullee leenjii sanarraa waan guddaa arganneerra jechuudha. Waan harkaa qabnu kana yeroo gabaabaa keessatti qulqullinaan baay'inaan hojiirra oolchuu haala dandeenyu irratti mari'ataa turre jechuudha. Waajjira pireezidaantii naannoo Oromiyaatti gorsaa dhimma funcaasonaa qonnaa obbo Kadir Nahoo tajaajila itti qufiinsa qabu uummataaf kennuuf hojiin dijitaalaa bu'aa guddaa qaba. Kanaan immoo magaalaan Adaamaa magaalota biroof muuxannoo guddaa taatii jedhan. Inni guddaan yeroo baay'ee magaalonni tajaajila kennan. Tajaajilli uummataa kennamu, tajaajilli abbaa qabeenyaa kennamu yeroo gabaabaa keessatti bifa qulqullina qabuun yoo kenname baasiin namoonni adda addaa tajaajila argachuudhaaf baasan hin hambisaa. Gara biraatiin namoonni hojii biraa irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan godha. Kanaaf bu'aa qabeessummaan namootaas cimaa deema. Itti quufissi maamilaas itti quufissi hawaasaas guddataa deema. Walitti dhiyeenya mootummaatii fi uummataas cimsaa deema. Wal amantaanis cimaa waan deemuuf kanarraa ka'ee sirni kun namni odoo rakkan odoo bu'aa wayii keessan deemne haala salphaa ta'een tajaajila isaa argatee gara hojii isaatiitti akka deebi'u gahee guddaa taphata jechuudha. Kanaaf wanti kun jijjiirama guddaa fidudha. Keessummoonni daawwannichaa irratti hirmaatan gama isaaniitiin hojii dijitaalaa magaalaa Adaamaatti hojjetame irraa muuxannoo gaarii horannee jedhan. Wanti ani har'a arge waan ajaa'ibaati. Akkasuma ka'ee akkaataa namni tajaajila itti kennamu akkaataa namni tartiiba isaa eeggatee tartiiba isaatiin tajaajila argachaa jiruu fi akkasuma immoo namnis warra tajaajila fudhatanis illee itti gammadaatii fuula isaanii irraa nama agarrachaadha. Namoonni gisee tajaajila argatanii bahan fi namni immoo muuxannoo fudhachuu magaalaa kanarraa dhufe asuma taa'ee asuma gaalaarii bakka kutaa garaagaraa ilaalessan irraa magaalota keessa waan ta'aa jiru waan kaameraan dabarsaa jiru hunda bakka tokko ta'anii akkaataatti hordofan akkaataa namni illee rakkoon adda addaa gisee irra gahee kaameraadhaan arganii bakka sanitti furmaata akkaataatti kennan waan akkasii bakkuma tokko ta'anii bakka tokko waan akkasii hunda magaala bal'aa kana keessa argachuun isaa kun waan ajaa'ibaati jedheen hubadhachaa waan guddaa irraa baranne. Delivery service irratti jechaadha kenna tajaajilaa irratti baay'ee yeroolee kan qusatu humna namaatillee kan qusatu yeroo gabaabaa keessatti tajaajila gaatee tajaajila quufaa ta'e kan ittiin argattudha kanan argee jechaadha.